Kebor Multimedia Production. Salatan biya Nabi isaan keessatti dhalatan Nabi Daawudii fi Nabi Zakariyaatu isirra jiraatan dachii qulqulluudha. Miidhitu Nabi Suleymaan keessatti dubbise biyya badhaatu Rabbiin qadrii isii guddise qiblaa jalqabaati Quraanaan nuuf ibse Nabi Suleymaantu isii keessa taa'ee adiliin bulchaa addunyaa guutuu kan hammanni isii jireenya dhorkamee jumlaadhaan dhumatu daa'imaaf dubartiin sabiyyii waan beekne keessatti qalamtu. Kebor Multimedia Production.